ta'u lubbuu hundan qabu lubbuu tiyya. Gooftaa Yesuus Kiristoositti kennadheera jedhi. Waaqayyo Yesuusin erge sanitti kennadheera. Yesuus Kiristoositti nan amanaa jedhiin jedhi jecha kana dubbadhu. Yesuus Kiristoositti nan amana. Inni anaaf jecha akka du'e. Hin duune Waaqayyoon jechuun hin duune. Waaqni hin du'u. Waaqayyoon amantuu jechuudha. Hin duune amma ture. Amma isin. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti amantamuun amantu. Itti amantanii isin wangeelatti. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu hin amantamuun amantu. Maa ilma Waaqayyoo kan akkam? Kan gartee qunnamtii saalaa godhee Maryam irraa dhalche moo kan uummate moo kan guddifate sadeen kana keessaa tokko naa baasa. Yesuus Kiristoos waaqni dirqama saalquunnamtii raawwatu ka jechan badin. Okay, ilma amma fakkeenyaaf. Saalquunnamtii raawwatee miti. Okay, atis ilma qabda anis ilmaan qabanis. Ilma qunnamtii saalaatiin argade. Waaqayyoon akkamitti argate? Ilma. Akkamittiin madaallii mataa keetirra Waaqayyoon keessaati. Waaqni ta'i jecha jedhuun wanta hundumaa uuma. Yooni kottu ansi galchuu hin dandeenye yooni. Ergara yooni. Malaaku ammas nurkaa badaa jira mata dureen. Yooni itti fufi. Mata dureen maali? Itti fufa ustaas. Amba nama wangeelatti amanuu barbaada. Biyya lafaa kanarra nama wangeela fudhatu. Yesuus waaqa guutuu akka ta'e agarsiisuu jedhame. Naga. Abbo yoo ati Yesuus waaqa kan jedhu natti agarsitee naga ani galgala kana kiristaana sii ta'a. Yes. Yesuus Kiristoos waaqa akka ta'e moo? Waaqa akka ta'e ani waaqa ani. Eeshi baasi. Macaafa qulqulluu amma of harkaa qabdu baasi. Dhaggeeffadhu waan isin hin jedhu. Malaaku dubbannu malaaku ammaaf kana yaada kiyya ibseetti deebita. Nama muraasa jira dabaree olii kennine haasa'u. Eeshi naga. Wangeelli kun dubbii Waaqayyo abbaa qabaa miti. Yaa. Wangeelli kun dubbii raajota xixiqqoo fi gurguddoo qabaa mi? Yaa. Wangeelli kun dubbii Yesuus qabaa mi? Yes. Wangeelli kun dubbii barattoota duuka buutu Yesuus qabaa mi? Ni qaba. Wangeelli kun dubbii harreen bal'aamilleen dubbate dubbii harreellee ni qabaa mi? Waaqa dubbachiise. Sana dhaggeeffadhaa ka. Harreen bal'aam dubbate harreelleen dubbate seexaanilleen asirra dubbate moo hin dubbanne? Dubbatee jira. Okay, Phaawulosis dubbatee jiraa mi? Dubbii kana hunda dura kamtu dursa? Maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf yoo Yesuus dhaabbatee ajaja tokko dabarsee Phaawulos dhaabbatee dabarsee ajaja kam fudhatta dura dursite? Phaawulos jecha mataa isaa miti bar kan dubbate. Afaan Oromoo salphaadha. Yaa. Afaan Oromoo okay abbaan kan kee ajaja tokko si kenne obboleessi kan kee ajaja tokko si kenne ajaja eenyu dura raawwatta? Ajaja abbaa kiyyaa dura raawwadha. Thank you. Ajaja Waaqayyoo dursa Waaqayyo abbaa dursa moo ajaja Phaawulostu dursa wangeela irratti? Amma kuno kana wal hubachuudha mungude. Phaawulos yaa gobazi Phaawulos ani dhaggeeffadhu dubbiin ki quraana kiyya irratti dubbiin dura dursu dubbii Allahaatiin dursa itti aansee tan Nabi Muhammadi itti aansee tan barattoota isaati allaqe. Ati dubbiin dura dursitu dubbii Yesuus moo dubbii Waaqayyo abbaati moo dubbii Phaawulos moo dubbii barattootaati? Kamtu priority number 1 kamtu lakkoofsa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa ta'a? Jechi as keessa jiru namoonni yaada isaaniitiin Phaawulos yaada mataa isaa kan as keessa kaa'ee jiru jechi sagaleen kun sagalee Waaqayyootu dursa. Itti deebina san waan siin jedhe waan sagaleen Waaqayyoo jedha kun hundi sagalee Waaqayyoo teetan sagalee Waaqayyo abbaan akka jedhu ana malee Waaqayyo biraa hin jiru annaan ajjeesa annaan jiraachisa jedha dubbiin kun kan eenyuti kan Yesuus moo kan Waaqayyo abbaati? Kan Waaqayyooti. Waaqayyo kam Yesuus moo kan Waaqayyo abbaati? Kan Waaqayyo abbaatish. Thank you. Yesuus Kiristoos itti fufee jedha dubbii Yesuus. Yesuus Kiristoos itti fufee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Dubbiin kun kan Phaawulos moo kan Yesuus? Dubbiin kun kan Yesuus. Phaawulos wangeela keessatti Qorintoos Ximooxiyoos moo Qorintoos tokkoffaadhaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti kana jedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkootu jira jedha. Innis abbaa isa waa hunda uume jedha. Dubbiin kun kan Yesuus moo kan Phaawulos? Maal keessatti? Meeqamee natti teksiisaa natti. Qorintoos tokkoffaadhaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti. Yaa. Dubbiin kun dubbii Phaawulos otoo hin taane dubbii Waaqayyooti. Phaawulos tokko dubbate. Dubbii Waaqayyoo kami? Waaqayyo hafuura qulqulluutu isatti dubbate. Ximooxiyoos keessa Waaqayyo abbaa dubbate?
moo Yesuus dubbate? Karaa hafuuraan gaggeeffamanii dubbatanii. Mee wal gargaar. Waan jedhu ol dudiisiiti afooyin bira deemi. Efooyin bira deemi nama gaafachuu dhiisi dhaabaan gala. Efooyin bira deemi kottu laayivii yaa jiran suuta jira. Mee dilli islaamni takka dubbatu isaan nama sadii shanii naasota. Wal kabaja. Nagaa kabaji. Nagaa kennaa kabaji. Kennaan malaku kabaja. Gurbaan maal nagaa nun gaafatu kan? Mee namni tokko haasaa lubbuu takka. Isin hafuura qabdan amma nagaan hafuura qaban nama lama. Malakun lama. Nama afuriin namni tokko haasaa jechuun namni islaamaa. Maal taatan jiran? Waan isin hin jedhe. Amati fakkeenya dubbii Yesuus hinaan jedha tanaas qoy waa isin dubbisa dubbiin tun ta'ii Yesuus hinaan jedhaati yoo dubbiin tun ta'ii Yesuus taate akkana jedha Qorintoos gartee isa dura Qorintoos lammaffaa ani Phaawulos jedha fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanaan ta'e Xiimotewos obboleessa wajjin gara waldaa Waaqayyoo isa mandara Qorintoos jiruuf gara warra guutummaa kutaa biyya Akaayaa keessa Waaqayyoof qulqullaa'an hundumatti kana caafuu kooti gara dubbiin kun ka Yesuus moo ka Phaawulos? Amma isa jalqabarratti dubbistan irra deebi'aa dubbisaame ani fedha eenyuutiin ergamaa eenyuu ta'eera. Aboo waan sin jedhe dhaggeeffadhu dubbii kana kan dubbachuu jiru Yesuus moo Phaawulosi? Dubbii kana dubbataa kan jiru ani fedha Waaqayyootiin ergamaa Yesuus Kiristoos kanan ta'e ani Phaawulos jedhee eeshi. Phaawulos dubbachaa jiru jee malakun. Okay. Gadiinsi darbalaan waan tokko isaan malaku gadiinsi darbalaa kana malaku buusi malaku. Gadiinsi darba wallahi. Yaa. Inu battu me kanaaf sitti ati dubbii harreetis ta'ee dubbii maayitti addaan baafatteen beektu. Coofadhu harree balaa musira wayyaa dhaawate harree balaa mungeessu harreen balaa mina haasooyti yooti haasa'uu hin dandeessu. Nagaa siifaa ta'u waan jedhe. Warqee maal taate ta'u. Nama bifa fakkeenya Waaqayyootti uumame harreen geessu jechuun xuruu miti. Harreen balaam kabaja qabdii bar ergama Waaqayyoo jaan argitee bar milii xeeroo meeqa garte hojii waan seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti. Okay. No keessa deebii 22 takka maal. Okay akkana jedha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos kan jedhu kun Phaawulos moo Yesuus dubbachuu jira? Amma Phaawulos dubbataa jira. Dubbiin kun kan eenyuti kan Phaawulos moo kan Yesuus? Inni ani Phaawulos jedhee kan dubbataa jiru. Yaa jaran ummatuma akkam taana jiran. Qoy. Mana barumsaa akkuma deemte mana barumsaa. Qassi jennee haasofna. Ani Yesuus. Warqee qoy sira. Miutii godhiitii rakkoon qabu na gargaarta booda na gargaarta. Hafuura qabda hafuura si gargaartu sin gargaartu sin hafuura qabda maaf gargaarsa barbaadda. Ay akka namaatitti namni wal gargaaru malee hin jiraatu. Akka namaatitti wal gargaara. Irra sii deebi'e. Jarana ummat akkuma fa ya jarana ilmaan yooni man nyaati miti barsen ilmaan haa caaluuti jarana dhaggeeffadha. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin kan jechuu jiru kun Phaawulos moo Yesuus dubbachuu jira? Phaawulos dubbataa jira isin jedhee kana jecha kana. Goobas dubbii Phaawulos kun goobas hayyee wangeela kiyya cufadhe amma waan jedhu ani Yesuus Kiristoos irraa afaan Yesuus irraa barattoota irraa miti. Phaawulos irraa miti qaama tokko irraa Yesuus dubbii Yesuus akka ilma namaati ani ilma namaati kan jedhu akkana ifrukutee ani ilma namaati kan jedhu siif hin fida dubbii Yesuus wangeela Maatiyos Marqos Luqaas Yohaannis irraa Yesuus ani waa kan jedhu fidi kiristaana sitaa cufadhe. Kiristaana kataatu fayyina yoo barbaadde rakkoon qabu anaafi miti garuu barumsi isaa jira Yohaannis boqonnaa wangeela isa qulqulluu isa